Dhaloonni immoo qaramu. Dhiisaa dhaloonni abbaan barbaade aqaruuti. Isa kanaan dura qaraman ittiin barreessanii dhiisaa isa. Haala lafan barsiisuu dhabeemanis dhugaa dubbachuuf anam. Dhugaadhaa nam. Sanas taa'ummaa hojii biraa baay'een argadha sun gadi baheeti. Sooree barsiisi. Mee sooree ma barsiisme? Dhagaa attanii. Dhagaa. Inni dhagaa. Akka gootu. Gaariidha maree. Dhimma sirriitti maree nusi. Asama deemna maal ol argina. Innis tu hin danda'amu. Isa dhugaan jedhan isa dhugaa. Hin danda'a. Tarkaanfii biraa keessa wal seensisna qaba. Amma narra ejjettanii dabartu malee hojii biraan hojjettan irraa kaastanii. Dhaloonni immoo qaramu. Dhiisaa dhaloonni abbaan barbaade aqaruuti. Isa kanaan dura qaraman ittiin barreessanii dhiisaa isa. Hojii biraan aqaranii. Isin kufa qabaas ittiin qaranii. Dhiisaa isa dhugaan jedha. Reeffa koo du'ee reeffa koo irra tarkaanfattanii deemtan. Laamee irkoo. Dhiisaa. Natti tola yaadni kee. Tarkaanfiin fudhadhaa dhiisaa. Mee asuma tarkaanfadhaa deemaa ta'an tarkaanfiin fudhadhaa natu beeka. Laamee. Isa dhugaadha dhiisaa. Reeffa taanaani. Irra dabarree ma deemna. Waa. Irra dabarreetu gara hojiitti deemna. Asuma ciisi reeffa ta'e. Lakkisaa inni. Jabaadhu. Lakkisaa innis. Innistu. Innistu. Reeffa na gootanii dabartan kaa. Gaafa qofadha kanan kaawwadhee alaa dhufe sun. Kaazakistaanii namni naa ergee akkamitti akkati eeggannaan sirreessitu hin beeku. Na qabee yoo dheerina isaas dabaluu yoo hin dandeessan. Argee fuuldura isaa irraa ol jedhe xiqqoo. jedhe. Na qaba akkas bal'isuu yoo hin dandeessa ta'e egaa ogummaan kan keeti waan ta'eef akkas bal'isuu hin danda'ama taanaan. Hin danda'amu yoo ta'e garuu hin danda'amu yoo ta'e jallisaa kun akkas hafurdata. Fidee baay'ee waa sooftis fide. Raayidha yaa dhokoo raayidha. Kun fala biraa fida. Jadi kada jedhu isa kana adiidhaan hin qabdu. Gurraacha. Sani sasi cinin fatu. Irko. Dugma baca sapu. Aduh balik ke si Cisa. Udah mau jadi Cisa. Nutira ganda wajib nasi titirov dah si Cisa. Malah be. Gimana bi? Gamtaan maanan dhiiswanaa ni. Gamtaan nom si kofa re nus nom nus kuno. Irasa wajib nurak kita nus yom nus yang Amma nan dadhabe jedhee gachiisnaani maaraaf ta'ee dhagaa fuudhee na duukaa fi gaabjoo koo keessa. Kennan qabu. Gamtuu elaan dhufe gamtaa nyaata sii fidee dhufa. Akkam maaloo Jabanaa dhiistee mataatti buna danfisaa turte har'an jedhee mataan kee akka itti gubu. Jabaa dhugiifti. Sitti qorreera mootii. Maal hojjeta kun? Kuni yookaan ittiin uffata hodhanii yookaan sitti hin uwwisan. Obsati, enggak. Badaan rakkattuun ji'a lama caalaa rakkattu. Ji'a torbaffaa qofa si rakkisaaf. Ji'a saddeettaffaaf salgaffaani. Keessumaa isheenumaa kudha afran tokko isheenumaa waan tokko rakkinan qabu. Gamtuu elaan dhufe gamtaa nyaata sii fidee dhufa. akkam maaloo margu fooyyofte qofaa taate miti. Fooyyofteetti maaloo. Dhiisi dhoomaan jettu. Mataa masheetu hin kuba. Mataa isheen kuba. Rakkisaadha. Ani immoo bilbilli instituutiin sin hojjetu. Yoo itti cimes immoo hospitaalatti geessina konkolaataa waameen jira. Haa ta'u rakkoo qabu. Ambulaansii argatte? Lakki guyyaa manamaaf konkolaataa waame Ayisuuzu. Ayisuuzu? Ayisuuzu maal qoodna gamtaa? Hamaamotaan sirbaa geessina hospitaalatti. Maali konkolaataa barbaadan egaanaan konkolaataa magaalaa ta'uu dheeni kaayii maali? Ayisuuzu moo? Kadha instituuf hin bite kan. Ittiin taphachiisu mucaa. Amma mucaan dhiiraaf durbisaa adda baafameera gamtaa. Maali instituudhaan beekta'u. Irratti immoo mucaa durbaan barbaadaa jechaa turan yeroo darbee dhageen ture natti nattaasaanii turan. Baay'ee akka mucaa durbaa jaallatanis. Egaa isumaa fedhee qofaa ishee wajjin rakkachuurraa hin taphachiisu ittiin jedheen dirqama. Kun immoo kaalsii mucaa. Maal goota amma kaalsiin sadii moo maal tokkoon ga'u gamtu? Maali hin beekamu kaayee. Amma dhuguma instiraaktoriin kana booda mucaa sadii godhatu. Hin beekamu maala isheen ittiin qofaartu seen ilaalu mucaa tokko natti hin fakkaatu. Sadii wal duukaa moo?
Dhugaan aan jettaa. Na shakkii. Kanaaf deema. Akkas godhee. Ta'u rakkoo hin qabu. Rakkoo hin qabu gamtuu. Ammas jira moo? Kuni nutu xuxxootti qaba gaafa isheen buusu. Nuyi fila. Isaan itti qabanii. Nuyi. Nuyi. Dhimma maatii gidduun galiin gamta dhiisi. Gamta baay'ees garraamiin ta'e rakkoo qabutti dhiisi. Tole. Hin dagatiin yeroo isheen boossu hin dagatiin kun yeroo beeloftu faa boossi ijoolleen immoo yeroo beeloftu faa yookaan yoo itti qorre faa boossi yeroo akkasii xuxxootti qabda. Ijoollee meeqa qabdaa gamtu? Yaaduu qabnaan namaaf. Kanatti immoo miicita. Mucaama miicita. Gamta. Mucaan hin miicamu hin dhiqamti. Mucaan hin dhiqamti miicamti. Qodaa maalii goote? Angaruu kana nawween yoomii tiyyaan dhukkubsattee akkas ciisti laata? Yoomii. Hin dubbadhu jedhee mammalee waama dursanii jalqabanii dhaawwe. Maal jala matuu maal jee tokko kana gidduu. Marguu? Jee torba duwwaan kan isaan. Marguu? Akkam wanti kun amma eessa? Utuu ji'a tokko hin ta'in attamitti ji'a torba ta'ee mucaan garaa kee keessatti. Maali isheen maa isa lakkooftii reeteessee isaantu lakkaa'uu qaba ture malee. Eenyutu? Anistu. Maal isaanoo bakkee keessa fandadalu teessaa mucaan hordofanii? Amman beekanii akka mucaan asiiti qofaasisaa jiru. Nuyi akkas ta'uu kan qabu isaan immoo nuyi. Maalittan beeka? Maalittan beeka? Angaruu kana nawween yoomii tiyyaan dhukkubsattee akkas ciisti laata? Yoomii. Yoomiyyuu. Dhiisee gamta. Furiina lafaan gamta. Nama meeqasi dursa? Nama meeqasi dursa? Anatu taansaa. Maamaa kootu ciisaa akkasitti yeroo muraasa booda. Maamaa jedhanii dhiisi gamta. Mee waggaa lama sadii hojjeta. Ani tiyyaa hojii waggaa sadii ta'e maa jedhee illee hin beeku. Isa miti qaba. Yeroo dheeraa wajjin turuu miti. Walitti dhufeenyi kee maal fakkaata? Walitti dhufeenya sirreessanii uumuu irratti immoo namni maamaatti qixxaatu hin jiru. Gamtuu amma mucaa maqaa tamurteessi nume maqaa moggaasni eegnu innis tun dhufanii raggaasisan yaada gaarii dhugaasi ana samaanuu raggaasaatu jennee gaarii natti fakkaata. Dhiiramti durbaa raggaatu ani immoo utuumee maqaa xinnoo maqaa fooyyee qabu isaa fakkeenyaaf akkamee koomarti isaan ta'e koo isaan waan jedhu wayii. Hunduma saamu kana gaame maatiin illee itti rakkataniyyuu qabatu mucaan maqaa isaa attamitti qabatee deema sama. Hima torba maqaa tokko goonee baafnaaf hin dhufan innis tun. Dabaree naasaa. Ifan margu. Margeen laaf. Margu? Ila. Maal? Jaalala. Baay'ee gubaame nanni maal taate? Hin gubaa biddarra bushitanii isinii. Ilaame ganamuma dirqama na duukaa kaate lafa hojiin deemanii dhiisi boqodhoo innaanii na duukaa dhufa. Nama shakkaan waliin keessumaa koo shakkaa waliin. Garuu isinis tume seeruma uumamaati. Ulfi anamma argeen beeku garuu ulfi yeroo ji'a torba ta'u mucaan garaa keessa boqotee hin ta'u. Torba walakkaa. Torbaaf walakkaa. Torban lama hidhi fura. Achi deemaa as deemaa sana keessa immoo nyaati ol deebi. Garaa dhiitaa. Garaa dhiitaa nyaati immoo ol jedha yeroo. Isatu rakkisaadha. Malee garuu isinistu al tokko nuun ormaayi. Kunoo yeroo rakkinaa tokko isinii qaqqabu nuyi maal ta'a yoo nu wajjin mari'attanii. Mucaan dhufaa jira. Abbaa ilmaan ta'uu fedhan jettaniis. Nuun immoo yeroo cidhaa nama kan hin jedhu waa'ee eenyu haasaa jirtu. Waa'ee keessanii fi waa'ee ishee fi waa'ee mucaa isin gidduutti uumamee haasaadha. Waan biraa waan jedhan hin jiru. Ani garuu gammadeen du'e man. Ani gammachuun koo amma akka mucaa koottan gammade akka waan tiyyaa mucaa godhataa jirtu tan gammadeen. Ani maamaa koo mucaa godhateen jedhan garaa koo keessa. Gamta. Maamaa bakki itti dhiisnu dhiis. Al tokko mee utuu dabareedhaan haasoftaniis gaariidha. Irratti iyyitanii maal jettanii kan mataa dhukkubbiitti kaaseyyuu marguu kootti isin hundi dhukkuba. Gamtaan dhukkuba gosa baay'ee ati dhukkuba. Amma mee maali kun maal inni isin odeessaa jirtan maal inni isin haasaa jirtan. Egaa mee naasoftaa timi Maal kunoo maal hojjeta asiiti maal hojjeta kun. Maali nistu maali gara mana qorichaa deemnamti konkolaataa waameen jira isarratti immoo erga mana qorichaa geenye immoo waan akkas hin dagatama jedhee dursee qophaa'a. Dursee wanti dur waan akkas immoo dursee jiraachuu qaba. Dhugaadhaan gamtaan amma kana hubataa ta'uu isaa irraan arge. Hamma kana mucaa jaallattaa kee tuun beekee gamtuu kan dhugaadha. Isaa ila amma kuni uffata mucaa fide uffata mucaa kunoo kaalsii mucaa xuuxxoo mucaa waan meeqa kun isatti mucaa keessatti nan dhiqan qodaan hundumtuu kun bitamee taa'eeram mucaan kana erga dhaga'e immoo waan dafee dhufu natti fakkaatan dhufee jireenya kana laas keessa ciisee bishaan akkas isa dhugaan jedha. Kun isatti nan dhiqan jechuudha. Nan dhaqeessa na qurceessu. Qurcaa ofii keessanii kun nan dhiqattanii beektanii amma
Amma gaa margeetu mucaan godhachuuf jedhee moo. Maali dhossaan kana caalaa non sunu. Ni dhaga'ume. Fuutanii ji'a lamatti mucaa ji'a torba. Dabaree naasaa. Dhiifama margu. Mee dabaree naasaa mee. Sila hojiin qabdan miti. Hojiin hojjettan. Gamtaaseeti. Maali Waa'ee mucaa irratti situ irra beekaa. Dhiisi maal naasaa. Ataasee hin jedhe gamtaasee. Situ bitee dhufe miti wanta kana. Ela maalidha? Haga uumee wal dhoksuun kun. Hinga. Amma nuti wal fuudhuu keessan ji'a tokkoof wayii ji'a lamatti beekna malee garaa keessa wanti jiru garuu waan ji'a torba ji'a saddeetii. Amma sadarkaa kanatti immoo wal dhoksine immoo eessayyuu hin gee. Nuufis obboleettiidha isheen immoo. Kunoo amma cidha keessanii ji'a lamatti beekna nu. Cidhi har'a ta'ee ji'a lamaan irraa mucaan dhalachuu. Maal mucaan cidha qaqqabate oole. Amma xiqqoo tokkoof cidha jedhama. Utuma ammoo mari'annee immoo cidha irratti hirmaachisne ta'e mucaa bisan jedhan.